taanu waliin kadhadha. Shaqshaqoonni tiktookii keessa kootaa taanu waliin kadhadha. Leenci haati faatee argattu abaabon haadha faatee argattu eegesin gube eegesin maraachaa jiraate diini rabbii hiwwasa keessinaati masgiida rabbii hiwwasa keessinaati quraana rabbii qabatanii nutti ni jinaati kootaa taa'aatii nu waliin kadhadha bakka kootaatii taa'aatii nu waliin kadhadha filaaworii kootaa kadhadha daakuu dibadha shaaworii gala barbaree dhugaa shintibeetii gubbaa taa'a kootaa isin gangalchinee walirraa kalaas nagadanna tiktook irratti enne jechuudha kootu taa'inaa waliin qixaatii fudhadhu ashaangulliitii ansi kaayoo fi kaayi barbaree ansitti kenna dhugi siin jedhe dhugi kootu yalla. Maal godhu quraana rabbii qabatanii quraana rabbii dawoo godhatanii nu belbelchitan maal godhu safuu keessaa nu baastan maal godhu guyyaa takka akka bismillaa jenneetiin quraana rabbii sagaleen teena dura kan dhageenye nu gootan hay yoo akka keessanii barnu kafarsiiftanii jechuudha bakka isin ummata jannataati qulfiin jannataa balbala jannataa isin harka jira jechuudha qulfiin balbala jannataa isin harka jira balbala jannataa darajaa meeqaan akka seenan isintu beeka. خلاص عبد المطلق نركع جرا قل فين بلبل عبد الزلول نركع جرا ابو زلول كان اول مره مكه ركع هركع جرا قل فين بلبل جنة عايز هركع جرا لا اله الا الله سبحان الله انت تتون اكما بكم orang nazaba tahu nasi syaki kaba an saya kopling ki gok jalan sang pada birang kaya aja lu mati umman tani orang azaba tani jedhan abdi amna share pada birang kaya inta nonton bakka diri jiru malee hin ooltu hay inta no an ishee ega bakka diri jiru malee hin oolle shamarran ta'e da isin zuumii keessa qaraasisaarta noo ati dhiiraa miti jechuudha kan zuumii keessa fiddee qaraasiftu isin hoo ishee warri asirratti shahaadaa qabachiisaa jirtan nani warri asirra shahaadaa qabachiisanii ijoolleen amantii biroo isin biratti shahaadaa qabataa jirtu suni ati dhiiraa miti an dhiiraa waliin ooluu maaltu si guba tokko san lammata namichi kun fooloo narraa qaba bar gizee sarchi godhe laalu fooloo narraa qaba ani inshallah hadiisa himaan jiru quraana himaan jiru dawaa akkootan teetii dhageeffachuudhaaf fooloo nagootee na jala teetta yaa ibnul wasaq yaa wallaala yaa jallatee jallachiisa dawaa godhaa jira fooloo nagootee na dhageeffata fooloo bara fooloo nagootee fooloo narraa qaba bar waan sobu sinitti fakkaata sinitti agarsiisa qaba laala fooloo nagootee na dhageeffata argitanii fooloo isaa laala laala fooloo isaa an fooloo iyyuu isaan deebisne jechuudha ishi ana sirraa caffaraa oola sa'aatii ana siin liifi gasseele inni taa'ee na jala taa'ee hudduu suquumata ati faata gisee arfitaan daansitti bantee suquumtunne immoo oh my god maashaallah jala dhaqee oobarii itti dhufee kennaan na arrabsuu dhufe oobarii itti dhaqe ka haati faatee beektee fooloo deebisaaf hin jirtu haati faatee dandeettee karaa keessaa dubbataan jirtu oobarii itti dhaqee gubatee na arrabsuu dhufe fakkeenyaaf amma abu mu'aaziin isinitti garsiisa argitanii qoyaan argitanii amma abu mu'aaziin sheekota asirraa laala amma argitan abu mu'aaziin nama isinitti garsiisa laala amma kun abu mu'aazii jechuudha argitanii fooloo walirraa hin qabne abu mu'aazii argaartaniif fooloo walirraa hin qabne maa fooloo walirraa hin qabne ree hojiin isaaniitiif hojiin kiyya waliin fakkaatu fooloo nan godhanii anis fooloo isaan hin goone daangaa walii eennee jiraan fooloo na godhanii na jala ta'aniitiin wanna laalu na laalaa oolu wallaalan hin wallaalle maaliif ree hojiin isaaniitiif hojiin kiyya waliin fakkaatu kalaas isaanis warra ishi jedhee amanee dhaqee isaanii waliin isaan dhageeffatu gorsaa oolanii achiin karabbiin laaffiseef jalaa fudhata kan hin dandeenye itti dhiisaa jechuudha kun ammoo jechuudha shee abdul qawiin fooloo na godhee na jala taa'ee na arrabsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ani baalagaan kunneen haala fokkataa amma itti jiran kanaan. Meeshaalee kamtu barsiisaa kamtu baalagee. Jedhaasi gorsa. Uummata baalagee uummata fokkataa. Fokkataan isa gahee isa jedha meeshii dhiisaa kana laalamee akka jiru mee rabbi jedhaati. Mee laalamee. Daabboo halkan dhayamaa bulteetiin ganama gadi baatan fakkaatu mee laala hidhii isaa kana akka jiru laalamee. Hidhii kotota kana baadhatee ana waa jedha. Mee fokkataan isa gahee isa jira. Fiiltarii beeraa ofitti taa'ee. Dhiira fiiltarii beeraa ofitti keettutu na arrabsaa jechuudha. Fiiltarii dubartiin ofi keettu ofi kaa'ee na arrabsa. Barus ofi ofiitiin gabbahee na arrabse. Akka dhiiraatitti fiiltarii ofirraa kaasii kootu na godhi naasai. Fiiltarii dubartiin ofi keettu ofi kaa'ee libbistikii dibadhu hidhitti yoo fiiltarii ofirraa hin kaafne.
Birtanii hidhiin kan kee kun diqoo si walitti kokontorraa'ee jira waan ta'eef hidhii akkana jijjiifadhu akka kiyya kanatti lalaafifadhu hidhii. Akka kiisiin gidhaaf roomantikiidhaaf si tolutti haasa'uudhaafis si tolutti. Hidhii kontorraa kana jechuudha qonyanyaa kana baadhattee anaan dhuftee waan jedhin. Dudda fardaa kan kooraa irraa hiikan kan fakkaatu kana baadhattee jechuudha. Anaan dhuftee waan jedhin. Naa si ajaa'iba bara. Fiiltarii dubartii ofii kaayee na arrabsuudhaaf bahe asirratti dawaa nakim obbahe. Fiiltarii ofii kaayee jechuudha. Bokbaaqaa. Amantii musliimaa dawaa godhatanii inuma waan hin jenne asirratti. Kalaat isinii obsinee jirra. Isinii cadhibnee jirra. Isinii obsinee jirra. Isinii gayaa hin jiru. Akkas jedhaa hin jirru. Waa takka dubbataa hin jirru. Kolfuudha taphadhuudha muuziqaa dhageeffachuudha kalaas. Yoo sii ta'e akka dhageeffadhutti viidiyoo hojjedhu na gorsi. Ebelu osoo hin jedhin. Yoo sii ta'e jechuudha. Yoo isinii hin taane ammoo itti himi jedhan malee shari'aan ta'ennas jechuudha. Argitanii kitaabni isin akka qabattaniitiin nama quraanni isin akka qabatanii nu arrabsitanillee jechuudha. Akka waan bara quraanummaan kunuyyuu bara akka waan isaan irra bu'ee godhanii bara. Hai quraanni isin irra bu'ee moo eenyuun irra bu'ee jedhinaan ta'e? An quraanni waan sallallahu alaihi wasallam nabiyyi keenya irratti bu'ee se'a quraanni isin irratti bu'ee. Meena himaa shaakota kenname quraanni isin irratti bu'ee. Sirratti bu'ee quraanni. Baradhuu barsiisi jedhamee si kenname quraanni baradhuu barsiisi hadiisa barbaaddan kottan gaafadha bareechisee isin shimaani isinii warra qaraa'aani jedhu caalii jechuudha bareechisee isin shima quraanni akka maal jedhu baradhuu barsiisi jedha malee quraanni deemii arrabsa jedhu hin jiru fakkattuu naan jedha fakkataan isa gaheessa jira shinti beetii keessa dhaabbatee of xabaa bulee guyyaa asiran irratti ishee of godha xabamaa si jamir namni obsa qabu jecha hadhooftu badduu siin hin jedhu namni keessi isaa kabajaa qabu namni obsa qabu namni waawannoo qabu wallaa jecha badaa afaan irraa sitti hin baafatu jecha badaa afaan irraa sitti hin baafatu namitti fakkattuu san maaliyyoo san fiiltarii ofirraa kaasimee yaa faaxumaa fiiltarii ofirraa kaasimee mee eenyutu irra fokkata argita mee abbaa irra fokkatu anis fiiltarii ofirraa kaaseen gabbaa atis fiiltarii ofirraa kaasee gabba hiti akkasitti wallaallaa jechuudha hooleyyiin isaa ammoo deemaa iyyaa hooleyyiin isaa jechuudha argitanii hooleyyiin isaa iyyaa deema madhadha mana keessan banadha taaziyaa taa hin beektani deema hagattii tanatti isin lakkoftee haati faaxee deebii isin hin deebiftu taaziyaa banadha deema mana banadhaati distiidhaaf re'ee iyyisiisaa iyyaa deema yalla deema iyyaa mee deebii akkasini deebisu argitan